amma immoo mana ijaaramee xumurame jechuudha asumaan Sumayyaan asii bitatte jedhanii kun Sumayyaan fa'aa asitti parsantii 20 kafalte yoo gurguruu baatte anillee asii bitee ollaa isii ta'u deema ka isiin galtu kana qabatte jedhanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha. Akkuma argitan viidiyoo kaleedhaan gadda gadhiifametti Rooza waan nu gootee jirtu argitanii jirtanii Rooza mallaqa wayii miiliyoona 2 akkaawuntii irratti waan naqeef gaafsadhaan yeroo san aarii waan qabuuf miira keessa illee seenuu waan jiruuf asantamaan fuudhuu qaba jedhee waan aariif Rooza illee fuudhuuf murteessitti ture maanguddoo erguufuu xumurannetti turre jechuudha. Miiliyoona 2 Rooza irratti waan dabarseef tokkoffaa bira na haa ta'uuf malee guutuu haa balleessituuf yookaan guutuun sargiif miti. Sargillee irraan godhannaa yaada qaba. Yoo sargillee godhatiin qophii tokko ittiin godhattee waan barbaachisullee uffatas warqis bitattee taafti irraa fuudhaadhaan isii baradhee ta'uu maan ta'u waan isii amanuuf jechuudha. Saniif itti dabarse. Isiin mallaqa san fuuteet Sumayyaa dabarsee jette. Dhugaateef kijiba ta'e an Roozaa barbaadu jira bilbilallee na jalaan kaastu sa'aatii argadheetti hin dhiisu mallaqa kiyya ni gaafadha. Naa kennii Sumayyaa biraan nagee hin jenneen. Osoo dhugaan Jamiilaa maqaa mana bitanii jiraatanii rakkoon hin qabu. Ilmootiyyaa gar tokkollee hin dhaqu ilmaan tiyyaa godhamullee jechuudha. Yoo dhugaan bitanii jiraatan garuu waan kana yookaan manuma duraan Sumayyaan bitatte wayititti yookaan immoo manuma wayinuu mul'isanii ka'anii bitannee jedhaniitiin birrii san addaan qoodachuu barbaadanii yookaan na shawwaduu barbaadanii yoo ta'e kanan dhiisu Roozaa ni gaafadha akka itti gaafadhus taatu garuu ammaaf immoo anillee gara Finfinnee deemet manni sun dhugaan bitame hin bitamne namootaan hedduullee immoo viidiyoo sanis laalanii Sumayyaan gadhiiste manni kan xumuramee ijaaramee xumuramee kama meeshaa qofa itti guuratanii itti galanii kaartalleen ka qophaa'ee amman tana kafalanii itti galuu qofa mana xumuramee waan jedhameef yoo dhugaan Sumayyaan bittee jiraatte manni jira jedhee uummata bilbilee gaafadhe koottu hin jiraan jedhanii yoo dhugaan jiraate anillee isii fuuldura yookaan immoo fooqima sanarra ollaa binnaa jechuudha. Tokkoffaa yoo bitamee taa'e manni jala waan kafalamuuf illee of duraaf xiqqoo turraaniin mallaqa gatii ni dabala. Sharafni illee wanti waan jedha deemuuf tirfi illee ni ta'a. Lammaffaa kireessan illee bakka biraatti illee galii illee ni ta'a jechuudha. Mana bituun faayidaa qaba kasaaraan qabu ni bita jechuudha waan kana baasu yoo taate asumaan namootaan hedduullee waan gaafataniif waan fooqiin sun qabuu fi manni sun gatiin isaa meeqa akka ta'e ijaarsi isaa akkamirra akka jiruu fi bakka biraatti irra illee ni qabna jedhanii kan jedhu guutuu kan uummata gaafadhee isiniif mul'isu ta'a sanuma keessa bakka Sumayyaan galtullee hin laala. Ani malaan hin bitadhe dheetumaan yaa'u diskaawuntii argee bitachuuf dhufee jedheetumaan seenet manas yoo kan na baasu taatiin bitadha yoo wanti hin jedhinillee manuma Sumayyaan galtu laala jechuudha. Kanaaf ani Roozaa birriin akkasitti bira haa ta'uuf itti kenne isiin Sumayyaa dabarseetteetiniin jarri bakka hin taane jiraniyyuu birrii dhugaan balleessitee jiraatte hin dhiisu Roozaa haga baankii dhaqee qabee haga baankii wajjinuu seenee akkaawuntii isii ilaalutti diras hin amanu Roozaa mallaqti deema gaafadha jechuudha karaa gaafadhuunis ta'e isillee yookaan iddoo taate gara maatiillee taatuun dhaqa malee hin dhiisu mallaqa naa kenniif jedhee ittiin kenne kanaafuu mee amma waa'ee manaa kan laalu jechuudha gara Finfinnee deemee uummata gaafata namootaan hedduus waan keessan na gaafataa jirtaniif waa'ee mana sanillee immoo kan isiniif ibsa uummata bilbilee fi mucaa bilbilli isaanii achirra jira. Kootu naan jedhee qaxaroo qabna jechuudha. Sa'aatii halluu jedhee dhaqee viidiyoo raabetiniin isiniif gadhiise jechuudha. Sanuma keessa mana itti sissiqaatu waan mana isin galtullee ilaalaan argaa. Karaa salphaan ijoolleetii illee arguu danda'an jedhuuf gara Finfinnee deema hanga dhumaana wajjin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay hordoftoota daawwattoota keenya akkuma argitan kun dhufee jira biiroo jira jechuudha. Gara Golden Palace Real Estate Sumayyaan fi Roozaa wajjin ta'anii dhufanii turanii mana asii bitachuuf. እሺ ጥሩ አጋጣሚ ነው እንደውም ይሄ ምንድነው በዋነኝነት የኛ ሪል ስቴት ስሙ ጎልደን ፓላስ ሪል ስቴት ይባላል። ጎልደን ፓላስ ሪል ስቴት ማለት በአጠቃላይ የደጀኔ ለሜሳ የነምበር 1 ፊትነስ ሲስተር ካምፓኒ ይሆንና በባኒዌል ኮንስትራክሽን ስር ያለ አንድ ኩባንያ ነው አንድ ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ሳይቶችን እየገነባ ያለ ሪል ስቴት ነው። አንደኛው ሳይታችን ይሄኛው ይሄ መጀመሪያ ሳይታችን ነው። እዚህ ላይ 100% ጥንቅቅ ብሎ ያለቁ አፓርትመንቶችን ነው እየሸጥን የምንገኘው። ብዙዎቹ ቤት ውስጥ ኦሬዲ የገዙ ሰዎች ገብተው መኖር ጀምረዋል። ባካፕ ጀነሬተር፣ የከርሰ ምድር ውሃ፣ በቂ የሆነ የመኪና መቆሚያ፣ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ ጂም እና ስፓ እነዚህን ያሟላ በጣም ዘመናዊ የሆነ ቆንጆ አፓርትመንት ነው ይሄኛው። ሌላ ደግሞ ይሄኛውን ከጨረስን በኋላ ቀጥታ 22 ጎላጉል ፊት ለፊት የሚገኘው ሳይታችን ላይ ደግሞ ኦሬዲ ግንባታችንን ጀምረን አሁን 35% ላይ ደርሰናል። እዛም ላይ እንደዚሁ በባለ 1 ባለ 2 ባለ 3 መኝታ አፓርትመንቶችን አማራጭ ይዘን መተን ሽያጭ ጀምረናል ማለት ነው። እዛኛውም ላይ እስቲ እንደውም እንደ አማራጭ እንዲሆነ እሱንም አሳይሃለሁ። ለኢንቨስትመንት በጣም ምቹ ነው። ገስት ሃውስ ብታረገው ብታከራየው ብትኖርበት በጣም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ ስለሆነ ያለው እሱንም እንደ አማራጭ አሳይሃለሁና የምትወደው ከሆነ እዛም ላይ ጀስት እንደ ኢንቨስትመንት የሆነ ቤት እንይዝልሃለን። ዳውን ፔመንቱን በጣም ትንሽ ስለሆነ ያን ያህል የሚያስጨንቅህ አይሆንም።
እስቲ ከዚህኛው ጎን ለጎን ያኛውን ማስኬድ የምትችልበት ሁኔታ ካለ ያኛውንም አሳይሃለሁ። በዚህ መልኩ ነው ያለው። ክፍያዎች እንዴት ናቸው? በጣም ጥሩ። 22 ያለው ይሻላል ዋጋው እዚህ? ያው እንደሚታወቀው ይሄ ኦልሬዲ 100% የተጠናቀቀ ቤት ቢሆንም ቅድመ ክፍያ የምናስከፍለው 20% ብቻ ነው። አሁን 20% እንደከፈልክ ቁልፍ ነው የምናስረክብህ። ያው ሱመያም 20% ነው የከፈለችው። ቀሪውን ቀስ ብዬ እከፍላለሁ በሚል በዛ መልኩ ነው ግዢውን የፈጸመችው። አንተም እንደዛ ማድረግ ትችላለህ። በነገራችን ላይ ዲጂታል ካርታ፣ ተናጠል ካርታ አላቸው እያንዳንዳቸው ቤቶች እና በባንክ መግዛት የሚፈልግ ሰውም ካለ በባንክ መግዛት የሚችልበት አማራጭ አለ። አንተም እንደዛ ማድረግ ትችላለህ ከፈለክ። ግን እኛ የምንፈልገው አሁን 20% ብቻ እንድትከፍል ነው። 20 ስትከፍል ቁልፉን ነው የምናስረክብህ ማለት ነው። ከዛ እየኖርክበት ቀጣይ 80% ደግሞ ቀስ እያልክ የምትከፍልበት ጊዜ ነው የምንሰጠው። akkuma inni amaariffaan isin hubachiisetti afaan oromootiin irra isiniif deebi'eeti. Tokko tokko immoo afaan amaariffaatiin dhageettanii namoota afaan amaariffaa isiniif galu dhageettan. Namoota isin hin galleef immoo maatii kiyya maaliif isinitti hafa kan jedhuuf isin hubachiisuuf hin dhufe jechuudha. Wanti isin hubachiisu maali? Golden Palace manni inni qabu mana dhumatee kaartaan isallee dhumatee qophaa'ee mana jireenyaaf wanti hunduu ijaaramee xumurame jechuudha. Manneen kunniin real estate biraa immoo yeroo wanti jennu ijaarsarra kan jiruu fi waggaa 3 keessatti kan xumuranii isiniif kennani. Kun immoo wanti hunduu kan xumurame jechuudha. Itti seentanii parsantii 20 kaffaltaniitiin naannoo miiliyoona 4 irraa kaasee ni jira jechuudha. San kaffaltaniitiin keessa jiraata kan ofirraa kaffaltan jechuudha mallaqa isin hafu. Kanaafuu keessa jiraata kaffaltan jechuudha mallaqa hafu jechuudha. Manni kan waa abbaa ciisicha lamaati jechuudha miiliyoona 4 irraa ka'e. Kun illee immoo haga sunda hin qaala'u mallaqa muraasa dabala jechuudha. Ammas keessa jiraata kaffaltan mallaqa isin irratti hafusan illee immoo dhala takkaan alatti wallada kan qabne dhalaan bilisatti jechuudha waan isin irra jiru. Fakkeenyaaf manni miiliyoona hagan yoo kan jedhame taate yoo isin parsantii 20 jalqaba kaffaltanii jiraatan parsantii haftu san immoo dhala takkaan alatti kan kaffaltan ta'e jechuudha. Manni bareedaadha kan ijaaramee xumurame magaalaa jidduudha jechuudha. As qofaa miti kuni kan ijaaramee xumurame jechuudha. Yoo kun kan isin guddatu taate immoo kan immoo birrii 400 irraa kaastanii parsantii 20 jala parsantii 5 kaffaltanii suuta jalaa kafalaa xumuramoo iddoo magaalaa jidduu jechuudha. 22 Golagol bakka jedhamu keessa asuma magaalaa Finfinnee keessa jechuudha. Achi jira jechuudha magaalaa aspaaltii gaariidha. Iddoon aspaaltiin guddaan itti tolfamaa jiru 22 Golagol fuuldura jira jechuudha. Achillee immoo kan ijaaramaa jiru parsantii 35 ga'ee jira jechuudha. Kan ijaaramaa jiru እሱ ጋር 22 Golagol ያለው 35% ግንባታው የደረሰው ማለት ነው። parsantii 35 ga'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma immoo bara haaraa kanaa fi ayyaana isaaniitiin sabeeffatanii maaltu jira yoo kan jettan taate diskaawuntii jira jechuudha. Namoota guyyaa 15 dhuftaniif diskaawuntii guyyaa 15 turuu jira jechuudha. Mana lachuu ka achi jirullee ka as jiruu fi kan xumuramee fi kan xumurallee kan bittan taate naannoo parsantii 35 diskaawuntii jira jechuudha. Nama guyyaa 15 ka achaanu san parsantii 5 naannoo birrii 400 fo'eetirraa kan xumurame kan immoo parsantii 20 naannoo miiliyoona 4 irraa kaasee jira jechuudha. Kanaafuu immoo birriin haftu meeqa? Ka parsantii 5 sun waliigalli isaa meeqa? Ka parsantii 20 kun waliigalli isaa meeqa jettaniitiin bilbiltaniitti waan barbaachisu guutuu gaafatuu hin dandeettan. Kan immoo ka amma keessa jiru kan viidiyoo waraabee mana isiniif kan mul'istu jechuudha. Kan ijaaramee xumuramee meeshaa keessan itti guurratanii itti galtan qofa jechuudha. Meeshaa keessan guurratanii itti galtan kaartan wanti hunduu dijitaalli kan qophaa'ee kan dhumateef jechuudha. Wanti hunduu kan lafa jiru itti galtanii keessa jiraataa kireeffatanii yookaan bittanii kireessaa akka feetan gochuu hin dandeettan jechuudha. Beetuንም ከፈለጉ ገዝተው እነሱ እዚህ ባይኖሩ ከውጭ ገዝተው እያከራዩት የቀረው እንትን ይችላሉ። እዚህም ላይ እንደዛ ያደረጉ ሰዎች አሉ። የራሳቸውን ያኛውንም ይችላል። እዚህ ላይ ራሱ እንደዛ ያደረጉ ሰዎች አሉ ገዝተው ማለት ነው። አናፉ መና ቢተተኒትን ዮ ከሰለ ምንጀራቲን ክሬሳ ክራይሳ ሰንዩ ፍለታ ዋን ሲን ረተፍሰን ጀላ ከፈላ የሮ ገባባ ከሰት የሮ ኢሳን ጥሙራ ሲንጀኒት ሀለ ሰኒን ጥሙሩ እንደደተን ከራን ብረሌ ሞከን ከራን ሲን ሚጃው ንጅራ ይችላ ከራን አከምት ከፈሉ እንደና ነሞ የሮ ገባ ከሰት ከፈሉ እንደነፍ የሮ ወጋድ ኤራ በርባደን ለኢሳን ሁበቺስተኒ ኢሳን ከራ ሲኒፍ ጎደን ጀቹ ከራ አከናቲን ለዱፍተኒ ከፈለቱ እንደደተን ከንጀዳን ሀለ ሲኒፍ ሚጄሰን ጀቹላ ከናፉ bilbila asirratti argitan kanaan bilbilaati dubbisaa gaafadhaa waan barbaachisu ammaaf immoo ol beetiniin mana gubbaa jiru guutuu kan isiniif mul'ista jechuudha. Bilbila asirratti jiru bilbila isin jedha hanga amma waan hojii turtaniif galatooma amma deemnee mana kan isiniif mul'ista jechuudha. Waaw jiimiin ka ajaa'ibaati. Jiimii guddaadha. Nama 600 ol tos keessa dalagaa jira. Namni mana kana bitate jiimii kan inni illee dalaguu hin danda'a jechuudha. Ispoortii asumatti dalagaa fagoon deemu fooqima kana gubbaadha jechuudha.
ጂሚ አጃይባቲ ሜሻ ሚቲ ወጣ አሁን አጉል ሰዓት ሜሻሌን ማሽኒን ሄዱ ጅራ ይችላል ማሽን አጃይባት ጅራ ከረፊ ገንጀተኒ ከቲን ደለገን ከአጃይባቲ ዋው ሜሻ አጃይባቲ አጃይባ ነመጥቶ ነው ዋው ይሄ ሰፊ ነው የኤሮቢክስ መስሪያ ነው አዎ ይሄ ደግሞ ለኤሮቢክስ ብቻ ተብሎ የተዘጋጀ ክፍል ነው ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ያው አሁን የመጣንበት ሰዓት ላይ ሰው ስለሌለ ነው እንጂ ቀውጤ ነው አንዴ በጣም ሙሉ ነው ሙሉ ሰዓት በቃ ሰው በጣም የሚሰራበት አዳራሽ ነው ልክ በዚሁ ደግሞ ተመሳሳይ እዛ ጋር ደግሞ የሳይክሎች ባይክ አለ እሱንም ደግሞ እስቲ ላሳይ ኦኬ ዋው ኩኔዶን አዳራሽኒ ካን ኤሮቢክስ ይደለገኒ በይተን ከከሰሱቻኒ ኩኒሞ አስከሰ ዶን ሳይክል ይተወፈንት ይግራችሁላ ወጂን ላለች ወደ እንደ ሰዓት ነው ወጂን ኮታ ከነ ሁንዳ ናምኒ ማነ ቢታቲ አስከሰ ቀበቱዩ ይተፈደሙ እንዳያችሁ ዋው ነው ሄደብሬን ይመስላል በቃ እዚህ ሁሉ የተሟላ ነው አኩ ማርጊታን ኩን ወንዲ ከንጉቴ እዶን ሳይክል ላይ ሲተወፈኒ ፈያ ኢሳኒቲፍ አስቲሞ አዳራሽ ኤሮክሲ ሲኒሞዲሴ ጉበትሞ ጂሚ ጉቱ ሲኒሞዲሴ ነማ ዲበጃ ኦልቱ ደለጋ ጅራች ወደ ሰዓት የማዩ በቃ ሄዱት ወልቺኔ ጉቱ ሲኒ ወራብኔ ማልፍ ይተን ነሞተንስ ደለጋውን ጅራኒፍ ነማ ቢቤከማ ለከስ ጅራ ሳኒስ ፎለስ ሞዲሱን በርባኔ kana fakkaata nooni mana asii bitate ulaagaaleen hundi isaa kan guute jechuudha. Wanti mana kan dhabne hin jiru wanti hundi kan guute jechuudha. ዋው ነው በጣም ምርጥ ነው። ደጀኔ ለሜሳ ትሬዲንግ አዎ ይሄ እንግዲህ አንዱ ሲስተር ካምፓኒያችን ነው ይሄ ኦኬ እንደሚታወቀው ኢምፖርት ኤክስፖርት ላይ የተሰማራ ነው ትልቅ ትሬዲንግ ነው እንደምታያቸው የሳኒታሪ እና የፊኒሺንግ የባኞ ቤት እቃዎችን የሚያስመጣ ነው ከአውሮፓ በደንብ ብራንድ የሆኑ በጣም ያምራሉ በጣም ያማምሩ ጃኩዚዎችን የባኞ ቤት እቃዎችን የኪችን እቃዎችን በዚህ መልኩ የሚያስመጣ ድርጅት ነው ሶ ይሄ አንዱ ሲስተር ካምፓኒያችን ነው በደንብ የሚታወቀው በዚህ ካምፓኒ ነው ድርጅቱ ኦኬ ስለዚህ እንደምታያቸው እቃዎቹ በጣም ዘመናዊ ናቸው ከአውሮፓ ነው የምናስመጣቸውና በጣም የጸዱ ኳሊቲ ያላቸው እቃዎች ናቸው ያምራሉ በደንብ በጣም የሚያምሩ እቃዎች ናቸው ውስጥ የተገጠሙት እነዚህ ናቸው የቤቶቹ ላይ የገጠምናቸው ማቴሪያሎች እነዚህ ናቸው እነዚህ ማቴሪያሎች ናቸው በጣም ይጸዳ በዚህ መልኩ ነው ያሉት እንደምታያቸው አማሞቂያዎቹም ሁሉም ነገሮች እጅግ በጣም ውብ ናቸው ዘመናዊ ናቸው በጣም የጂም እና ስፓ ላይ የተጠቀምናቸው ጃኩዚዎች የተለያዩ የመታጠቢያ እንትኖች የኛ የራሳችን ናቸው ወጪ ገዝተን የተጠቀምነው ለሙሉ ለሙሉ በእነዚህ እቃዎች የተሰሩት ማለት ነው ስፓ የአገልግሎት የምንሰጥበታችን ፍሎር ነው ሙሉ አራተኛ ፍሎር ደግሞ የስፓ አገልግሎት ብቻ ነው የሚሰጠው እዚህ ላይ የሞሮኮ ባዝ አለ ሳውና ስቲም አለ ስፓ አለ ማሳጅ አለ አይስ ባዝ አለ እነዚህን የመሳሰሉ አገልግሎቶች የሚሰጥ ፍሎር ነው ይሄ ደግሞ ጂሙ እንዳየኸው ሁለተኛ ግማሹና ሶስተኛ ፍሎር ሙሉ ጂም ነው አራተኛ ፍሎር ሙሉ ደግሞ በዚህ መልኩ የስፓ አገልግሎት የሚሰጥ ነው እዚህ ጋር እንደምታያቸው እነዚህ ዲጂታሊ ሎክ የሚደረጉ ሎከሮች ናቸው ሶ ደንበኞቻችን ሲመጡ የነዚህ ቦክሶችን ተጠቃሚ ይሆናሉ እቃቸውን እዚህ አስቀምጠው ውስጥ አገልግሎት ለማግኘት መግባት ይችላሉ ማለት ነው እስቲ ደግሞ ውስጥ ገብተን ደግሞ የጸዳ ነው ውስጡ እንዳለ ሰው አለ መስለኛ አለ እንግዲህ ይሄ ልብስ መቀየሪያ ነው ኦኬ እንግዲህ ብዙ ክላሶች ስለተያዙ ለነገርኩ ነው ያው ሰው ሙሉ ሰዓት ስለሚጠቀም ከፕራይቬሲ አንፃር ብዙ ደስ አይልም ግን ያው ክፍሎቻችን በዚህ ይመስላሉ ስቲሙ ሳውና ሁሉ ነገር አለ ሶ እስቲ ማየት ይችላል ውስጡንም እናሳያለን እዚህኞቹ ማየት ይችላል ይሄን ይመስላል ዋው በቃ በጣም ምርጥ ነው ሁሉ ነገር የተሟላ ነው ማለት ነው ያው ሌሎች ሰው ስላለ ምንም የጎደለው ነገር የለም ማለት ነው በቃ ተሟላ ኦኬ ገማውን ከነ ፈካታ አኩማ አርጊታኒቲ kan xumurame ijaarame kan xumurame kan andure sidii mul'isa ture gana fooqii ol ba'u jiru kafeerroon fa'a muka fa'a qabu simintoo qabu amma kun kan xumurame mana hedduu namootantu keessa jijjira asii achiin na mul'isu kottu kaameramaan asiin bakka yeroo adagaan jiru kan immoo yeroo balaan nama rabbiin godhiniiti bo'u kan ittiin gadi ba'anii fi bakka qoshashan ittiin gad darbamu jechuudha ittiin gadi kutu
Ittaan sun manni immoo kana mana keessa seenu jira jechuudha. Mana abbaa ciisicha sadii isiniif mul'isuu deema jechuudha. Manni kan irratti dhaabbatee akkuma argitan mana bal'aadha. Iddoon kun bakka itti irbaata nyaatan daayiniing ruum isa jedhamu yookaan immoo bakka itti galgala waa nyaatan asiin immoo kana ufumaa moodifeet godhaniitiin itti dikoora godhanii ijaaranii saloona jechuudha. Walitti banama daayiniingii fi saloonni walitti hin banama jechuudha. Kaaree 200 irratti kaaree 205 kaaree 200 naannoo sanii kan ijaarame jechuudha. Kaaree 200 jechuun dachii tokko guutuudha. Kophaa isaa fooqii irratti ijaaramuu ni danda'a. Kun saloona guddaadha. Saloonni kun asiin maal qaba jettanii baalkoonii ni qaba asiin ittiin gabba'uu hin danda'anii. Baalkooniin saloonatiif kan kutaa ciisichaa walitti banaadha jechuudha. Amma immoo kutaa ciisichaa isiniif kan mul'isu ta'a. Gara kutaa ciisichaa seenaa kun saloona barbaadan soofaa barbaadan arabiyaan majlis godhachuu hin dandeettan akka barbaadanitti. Ijaaramee xumuramee jira wanti isa hafe ampooliilee qofa. Kuni kutaa hojjettuuti. Kutaa hojjettuu yookaan immoo gargaartuu. Kun immoo mana fincaanii isiiti fuuldura kanaan ilaala manni fincaanii isiiti shaaworiin isiitu akka itti bareedu. Kunoo shaaworiin isiitii fi manni fincaanii isiitu kana fakkaata jechuudha. Kun kutaa hojjettuuti. Ittaan sun yeroo akkana seennu iddoon kun immoo bakka iddoon maashinni laawundariin uffata ittiin miican as taa'a bishaan asiin ni ba'a. As jiraan immoo bishaan jala keessa kutaa jechuudha. Wajjin cinqamanii. Ittaan sun as yeroo seennu kutaa ijoollee kutaa isa tokko qumsaaxinii ni qaba jechuudha. Bakka uffata isaanii itti godhatan qumsaaxinillee in qaba jechuudha. Kutaa ijoolleen keessa ciistu jechuudha kun. Kutaa isa tokko kan ijoollee keessa ciistu kutaa hirribaa. Kutaa ciisichaa sadii qaba isin jennee tokko kana. Tokko immoo kun immoo shaaworii fi mana fincaaniiti. Akkatti bareeda. Keessi isaa hedduu bareedaadha. Shaaworillee mul'isi akkasitti. Kun isaa ittaan sun ammallee yeroo as baanu kutaa ciisichaa isa lammataa kan ijoollee jechuudha. Kana fakkaata. Inni kunis wanti qaba jechuudha. Qumsaaxinii ni qaba. Kutaa ciisichaa isa lammataati kunillee jechuudha. Ittaan sun immoo kutaa maaster bedroom isa jedhamu kutaa guddicha. Kutaa hirribaa abbaa warraatii fi haadha warraati. Bakka ijoollee isaanii itti wal horan isa kana jechuudha. Kutaa ciisichaa isa guddicha guddaadha. Akkuma argitan asiin immoo wanti isaanii jira. Bakka qumsaaxinii uffanni keessa wanti jedhu qumsaaxiniin guutuun ni jira. Bakka uffata jijjiiratan kutaan kun as keessan seenanitti manni fincaaniitiif shaaworiin guddaan as keessan jira jechuudha. Abbaa warraatiif haadha warraa guddichi kan maaster bedroomii jechuudha. Baalkooniin kun immoo eessan nu baasa. Balkoonaan isaa kun ala kanaan asii gabbaane kan saloonatti walitti banaadha jechuudha. Alli immoo magaalaa Finfinnee haala kanaan akkana deemtanii aspaaltiin kun karaan asiin kan karaa gara Hayaat deemu asiin immoo gara Gooroo gannu deebisa jechuudha. Magaalaa jidduudha. Magaalaa Finfinnee akkuma argitan aspaaltii daariidha jechuudha manni. Kana fakkaataa isiniin jedha. Haala kanaan bareedaadha. Waaw jennaan kaamee maaltu hafa jecharree? Akkasii kana fakkaata asiin kutaa hirribaatiin gabbaatanii baalkoonii kanatti baalkoonii kanaan immoo gara saloonaa seenuu hin dandeenya jechuudha. Gara soofaa keessan yookaan arabiyaan majlisii godhatanii taafti ampoolii qofa meeshaa keessan itti guurratanii galuu hin dandeettan jechuudha. Ampoolii qofa toofee dikoora laayitii torbee tokko keessatti xumuramee kan isiniif kennamu jechuudha. Mana qophaa'ee jiru bitachuu barbaadan kun abbaa ciisicha sadiiti. Abbaan ciisicha lamallee jira. Abbaan ciisicha sadiitu iyyuu kan kaaree 223 irra jirullee ni jira jechuudha. Kushiinaan nuwaa fi kushiina isiniif mul'isa. Yookaan maxbaka. Kushiinaan isaa kana fakkaata. Firiijiin as ni gala. Iddoon firiijii ni jira. Asitti kichin kaabineetiin kana fakkaata. Iddoon waan tokko tokko keessa kaattan kana fakkaata. Itti aansuudhaan immoo kushiinaan kana fakkaata. Asillee maskootii fi banaa maskootii guddaa qaba. Qilleensa orjinaal argachuu hin dandeettan jechuudha. Waan akka mukayyafallee itti galchuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu manni kana fakkaata abbaan ciisicha sadii kan hagarraa mana ijaaramee xumuruun isinii mul'isa ture. Amma immoo mana ijaaramee xumurame jechuudha. Asumaan Sumayyaan asitti bitatte jedhanii. Kun Sumayyaan fa'aa asitti parsantii 20 kafalte yoo gurguruu baatte anillee asitti bitee ollaa isii ta'uu deema. Kan isiin galtu kana qabatte jedhanii. Kan itti aansu immoo kan itti aansu yeroo mana keessaa gadi bayan yeroo mana keessaa gabbaatan kooriidara bal'aa isa kana qaba barandaa isaa jechuudha. Bal'aadha kooriidarri ijoolleen akka feetes zanaa itti kubbaa itti taphachuu hin dandeetti waan barbaadde gochuu hin dandeetti jechuudha. Bal'aadha kanaafuu manni kuniin akka isin dabarre bitadhaa isin hin jenna. Bitadhaa isin jedha akka isin dabarre.
Kana fakkaata liiftii hedduu qaba. Akka argitan mana ispoortii gubbatti isiniif mul'isnee jirra. Bakka ispoortii dalagan hedduu jira. Bakka wanti adda addaatu jira jechuudha. Maasaajiitti godhatan wanti hundi wanni isaaf hin jiru.